Abshir giftii koo wanti hundumti isaayyuu hin darbu. Wanti hin dabarre tokkollee lafa kanarra hin jiru. Black is beautiful. Hojii Tigoo ilaala. Isheedha laayivii gubbaa irratti ganniin otoo quban qabaatiin viidiyoo akkasii kan ishee waraabe jechuudha. Suura sanallee ishee kaasa jedheen shakka. Mucayyoon kun felfela sammuu duwwaati. Homa tokko faayidaa hin qabdu afaan gurraan of keessee eenyu jechuu malee. Dhugaa dubbachuuf hedduuma tokko na aarsa. jettanii uumaa waaqaatti seenutti kaatan ammoo. Kanuma waaqayyo uumeyyuu tuffattaniitu irraa geerarutti kaatan amma. Obboleetti keenya gannii fi obboleetti keenya faasigaa kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada ijoollee Oromoo. Dhaggeeffadhaa. Warri gurra qabdan, warri miciraan qabdan na dhaggeeffadhaa. Intalli kuni barbaaddeen gurraachonee, barbaaddeen diimannee, barbaaddeen fokkisnee, barbaaddee hin godoomne, waaqayyootti isheef kenne. Isheen waaqa isheen koman, isheen waaqa isheetti namarrarre. Sii galee? Isheen kunis akkasuma. Isheerree malkiidhaan tuqxu intala kanas. Waa meeqa jettuuni harmi kee kana ta'e harmi kee ammana ga'e waa meeqa jechoota gurra namaatti hin tolle waa meeqa jettuuni intala faasigaa kanas. Intalli kun afaan Amaaraan hojjetti. Hangannitti nan deebi. Afaan Amaaraan hojjetti warri Amaara akka hanqaaqutti ishee qabatu akka hanqaaqutti promotion ishee hojjechiisu waa baay'ee ishee hojjechiisu waa baay'ee karaa bananiifi jiran. Ati Oromoodhaa eessa haadha keetti Amaaraan hojjettaa koottuu ettanii intala kana giddima waamtan. Isheen Oromummaa ishee jibbitee miti. Oromoon akka nama hin guddisne, Oromoon akka namasaa ofitti hin qabne jaabeektuu fi jaratti maxxante. Yoo waa argadhe, yoo waa hojjetadhe, yoo waa qabadhe maatii koof ijoollee koof yoo waa godhadhe jettee isaanitti maxxante. Isayyuu ishee isa sanaanis kanaanis hojjechuutti kaate. Viidiyoo isheen Oromiffaa fi Amaariffaan hojjettu tokko, laayikiinsaa tokko, koomentiinsaa tokko. Meelaala galaati kan isaanii akka isaanitti ishee jajjabeessan akka isaanitti ishee bira dhaabbatan kan keenya immoo isheen Oromiffaan hojjettu deemaati koomentii ilaala laayikii keessanis ilaala waan akka laayikiin birrii sin gaafatu waan akka koomentiin gaarii barreessuun birrii wayii sin gaafatutti waan moraalii namaa cabsu waan jecha hamaa dhalla namaarraa hin eegamne jettuuni ishee kanas gannis yoo imimmaan ishee buuste yoo imimmaan ishee guyyaan dhangalaaste ijoollee Araba keessatti rakkatani hidhamani Oromoof iyyitee birrii walitti qabdee mana hidhaatii baaste rakkina jalaa baaste malee guyyaa tokko cabii gogii namaan qabdu guyyaa tokko kana naa godhaa ittee hin beektu guyyaa tokko Oromoo gandaan walitti naqxee hin beektu maaluma sin goote haadha rakkattuun qaba haadha koof hin jiraadha na dhiisaa sin jette namni ishee jibbitan yoo irraa gortan maa inni rakkoonsa suura ishee fiddanii viidiyoo kanarra keessaniit irraati isa akka ofii kee barbaaddee malkii kee ofii laattuu wayiitti irraa dhiichisaa oolta. TikTokii keerra ifirtii tokko malee utuun affariin suura namaa hin bareedduun gurraachofte jettee asirraa irraa dhiichista. Isa akka malkii namni ofiif laatu. Uumaa waaqaatti seentanii wanti sin gootan wanti sin hojjettan moraaliin ishee tuqamaa yoo boru intala kana dhabne unutu akkana ishee godhe ta'innaa ittanii sammuu keessanitti yaaduu waa tokko hin jiru. Haadha isheef hin bareeddi, obbolaan isheef hin bareeddi, ofii isheef hin bareeddi. Koottuu na fuudhis hin jenne, koottuu natti galis hin jenne, koottuu na nyaachisis hin jenne. Maalumaaf jireenya ishee jibbitu intala kana. Dhugaa Waaqayyo maal sin goonaan jireenya ishee jibbitu? Maal sin godhan ijoolleen kun? Yoo jiraatan maatii isaaniif yoo jiraatan. Dhugaa Rabbiin dubbadhaa. Malkiif taanaan faranjii caalaa bareedu jira. Faranjiin Afrikaa muluu akka garbaatti ilaalti. Maal isaa of jajjareeyate? Malkii keessa kamiin diimattees an barbaadde fakkaattee faranjiin akka garbaattis ilaalti. Ammayyuu taanaan. Isa kamsaa of jajja. Isa kamiin gannii caaltee to'ati bifaan ishee qeeqxaa bifaan TikTokii keerra maxxansitee intala kana arrabsaa oolta. Maal sin goote? Keenyaan keen hojjenne. Namni nama jibbe morruma guyyaa guutuu irraa haasaa oola. Guyyaa guutuu rakkina namaa odeessaa oola. Dhugaa Waaqaa dhiisaa jireenya isaanii haa jiraatan. Haadha isaanii, maatii isaaniif haa jiraatan. Ijoollee isaaniif haa jiraatan. Dhiisaa.
Hinga andabbara Oromoo dhiisaa dhugaa waaqa andabbara dhiisaa bakka. Ijoolleen haa jiraattu jireenya mataa ishee haa jiraattu. Cabii gogii namaan qabdu. Yoo Oromoo gargaarte malee yoo Oromoof boosse malee intalli kun dhiisaa andabbara. ለመልክ ሰውን ለምገምቱ ሰዎች ጥቁረት ውበት ነው። እሺ ደግሞ ጥቁሩንም ቀዩንም የፈጠረ ፈጣሪ ነው። በፈጣሪ ስራ አትግቡ። እሺ ነሞኒ ቢፋነመ መዳልተን ኩ ወላሉም ማለት እሺ ጉራቸስ ዲማስ ከኑም የዋቀቶኪች ጉራቹም ኒሞ በሬዲ ነው። እሺ ጥቁረት ውበት ነው። ብላኪስ ቢዩቲፉል ጀት ፈረንጂ ነው ሲናገር አቲ ጉራት ዳት አታውካ ዋቀና ኡሜ ደሚ ዋቀ ጋፈድ ሄጄ ፈጣሪ ለምን ጥቁር አደረከኝ ልበል አልልም። አቦጂክ ይባረክ እንኳን ጥቁር አደረከኝ። ምክንያቱም እኔ ቆንጆ ነኝ ለራሴ ዋቃኒ ሞርሙ ማልፍ ከነነጎቴ በገነጎቴ በገጉራቲ ተይ ጉራቹም ኒበሬዲ ነሺ ነመ ከነረት ቢፋነመ መዳልተን ነምኒ እኙም ማሳት መለ ቢፋን ይመዳለ ሙሽንኩ ወላሉም ነመቃኒስ ሆጃ ዋቃ ኪሰሲነኒ ፈረንጆቹ ብለዋል እኮ ነጮቹ ብላክ ኢትስ ቢዩቲፉል። እኛ በጣም ቆንጆች ነን። እኛ እንድንሸማቀቅ ብላችሁ እቺታችን ላይ ቪዲዮ የምትሰሩ ልጆቹ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው። እናንተ እግዚአብሔር የፈጠረ ላይ እጅ ለምንድን ነው የምታረጉት? እናንተን በፊልተር ነው የምትነሱት። እስቲ በፊልተር እንደኔ በኖርማል ውጡ፣ ፊታችን እናያለን። እቺ እናንተ ቆርቆንዶች አታሳዝንም እናንተ? በኢየሱስ እኛ ልታሸማቅቁ ይሄ ነው። ብላክ ኢትስ ቢዩቲፉል። እኛ አንፈራም። እናንተ ናችሁ አይደል እንደ ፊልተር እየለቀለቃችሁ 24 አወር ፎቶ የምትለቁት? ምን ያሸማቅቃል? ይቴ አትፍሪ ጌታን በኢየሱስ። እናንተ የሰውን ውድቀት የምትጠብቁ ኢትዮጵያኖች አንዳንዶቹ ሁላችሁ ሳይሆን ላይፍ ላይ ጥቁረቷ በኢየሱስ ስም እናንተ በኢየሱስ ስም የምትሉት እግዚአብሔር እኮ ነው የፈጠረች። ሰይጣን ፈጠራት እንዴ? እግዚአብሔር እኮ ነው የፈጠረው። እኔ ተሸማቀቅኩባችሁ ካን በእናንተ Black is beautiful. You know my brother and my sister. Jesus, አረ እናንተ ኢትዮጵያኖች እግዚአብሔር ልቦና አንስጣቸው። ኢቭን ኢትዮጵያ ግን ነጮቹ ቀዮቹ ራሱ ፊልተር ይጠቀማሉ። እኛ ባንጠቀም እንደዚህ ቆንጆች ነን። እይታችን አታሸማቀቁ ኢትዮጵያኖች በኢየሱስ ስም እናንተ